hedduu galatoome Salamoon mata dureen irra dubbachuu deemu kanuma walgahii tanaaf qophaa'e clear and present danger waan ja'an amma jiru kana keessatti waa lamaan dubbachuu barbaada sadeessaa maal godhuu nurra jira Trevoris akka gaariin lafa kaa'e Boteshaalaanis sanumaan cimsuuf waan biraatti ta'ee wanta godha. Laal seenaa amata 150 keessatti karaa lama uummanni keenya gaaga'ama wasana hin qabne kan isaanirra gahee ammas gahaa jiru. Ta duraa seenaa isin barsiisuuf kan hin ta'in yaadachuu waan barbaachisu jecha wahuma akka dur taheetu har'aan tana uummata keenyarra deemaa jira. Saniifiin kana gabaabdutti wanta godhuu barbaada. Uummanni keenya uummata cabe dur uummata bilisummaa qabaachuu turan, uummata isiin bulchuu turan, mootummaa isaanii seera isaanii jalatti buluu turan, uummata ollaan isaanillee kabaju, uummata isiif kabaju turanii bara. Kanuma akka sammuutti qabannu barbaadeeti. Ka ummata keenya cabse Nugus Minilik booda Imperar Minilik kan jedhaniini wanni ummata keenya inni itti cabse waa sadii takka uummanni keenya qawween qaban zamana sanitti sanbira dabranii uummanni keenya tokkummaan qaban sosobuun barbaachifnu eega sirni gadaa diigame booda uummanni keenya tokkummaan qaban akka ummata akka tokkotti akka iddoo uummanni keenya jaarraa 16, 17, 18 godhaa turanitti second half of 19th century sirni gadaa sun hedduu laaffatee bakka hedduun jira ammoo hedduu laaffatee akka uummata tokkotti lafaa ka'uu hin dandeenye jechuu barbaadeeti. Tasadeessaati Minilik uummatuma Oromootiin uummata Oromoo cabse. Wahuma har'aan tana uummata keenyarra deemaa jiru. Laal namni Asmaa Goorgis jedhanii ka seenaa barreesse. Maal jaaseetan waan isaan lamu qofaan takka amma takka booda isinitti hima mootonni Amaaraa jedhan mootonni Habashaa amata 400 Oromoo cabsu laalaniiti dadhabanii Minilik cabse maaliif san cabse Minilik tooftaa qoreen baasuuti baree tooftaa Oromoon cabsuuti baree jaaban ummata tokko cabsu empires dhibbayyuu karaa kanaan tolfama. Qabeenyuma ummataatiin dhiiguma ummataatiin empire ijaaratanii Minilikis qabeenyuma ummata keenyaatiin humnuma ummata keenyaatiin dhiiguma ummata keenyaatiin ummata keenya cabse. Takka tan namni cuftunuu matatti qabatu kan hin barbaadu. Empire Minilik jaare Itoophiyaan empire institutions illee ammallee tamma empire diigaminsa humna Oromoo gubbarratti rarraa'e. Uummanni Oromoo diigamuu qofa kan hin ta'in qabinsi hedduu brutal ture san yeroon qabuutumaan dhiisa. Uummanni keenya eega diigamee eega cabe booda birmadummaa dhaban sovereignty jechuu kiyya. Seenaa ilma namaa keessatti namni sovereignty hin qabne namummaan isaanii xiqqaata. Identitiin isaanii tuffatama. Afaan isaa, aadaan isaa, qabeenyi isaanii saamama. Kana ta'u uummata keenyarra geesse uummanni keenya qabeenyi isaanii guddaan zamana san dachii ture dachiin irraa fuudhamte uummanni keenya gabbaarii godhamanii bar dachuma isaanii gubbarratti. Gabbaarii jechuun gabrummaan bila kana addaan hin jirtu. Namni keenya heddummaas gabra godhame laal Asmaa Goorgis maal jedha seetan. Nobilitiin Amaaraatii fi Tigree Orthodox Church clergy kun waan inni jiru beeka. Uummata Oromoo akka gabratti ilaalanii akkuma gabratti tiriit godhaa turanidha. Afwerk Gabre Yesuus namni jedhaniin progressive yeroo sanitti maal jedha seetan Oromoon akka saree beeta kiristaana seente saree masgiida seentetti
akkasitti gamana haasni godhanii jaaban gamana aranii jaa tana ture hireen ummata keenyaa jechuu barbaadeeti. Ummanni Oromoo eega cabe booda totally disarmed biyya san keessatti eega ummanni keenya cabe hanqa har'atti meeshaa tokkollee zamana san ummanni keenya waraana farda abalee malee meeshaa biraan qaban san qabatanii deemuun hin danda'amtu bar bakka takkallee san qabatanii deemuun hin danda'amu. Mootummaan Itoophiyaa Minilik irraa eegaltee hanqa irratti ummanni Oromoo utterly disarmed akka godhamu kan godhaa jiran har'allee sanuma deemaa jirtu jechuu barbaadeeti. Qabeenyi ummata keenyaa karaa aadaatiin jechuu biyya sirni gadaa awaajiin 1900 waan katabamee lafa jiru baandi godhame sirni irreechaa Orthodox Churchiin kun pagan waan ta'e jecha kabajamuun qabu jedhanii dhoorkanii bar sirni abbaa muudaa pilgrimage jechuu biyya sunis awaajiin Minilik 1900 dhaabe jechuu barbaadeeti. Afaan Oromoo zamana dur clergiin Ortodoksii akka afaan seexanatti ilaaluu turanii bar. Afaanuma sanillee baandi tahee almost yoggaa 100 afaan Oromootiin katabuun hin danda'amtu ture bar. Before 1991. Maqaaf zamana dargii afaanumaan lallabuu malee katabuu wanni kasii sun hin turre jechuu barbaadeeti. Ummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti probably addunyaa irratti ummanni akka Oromootti xiqqaa tuffatame namaa gad godhame ummanni heddummina qabu hin jiru. Namni keenya kana baruu dirqama isaati. Gaaga'amni badaan dur caa danda'u akka amatti lootti fufe kan Abiy Ahmed mootummaan isaa ummata keenya irratti fidaa jiru. Wahuma lama qofaan jechuu barbaada kanarratti jechuun biyya Abiy umrii isaa security EPRDF kan wayyaaneen control godhu keessa ture loyal dijaachiin jechuu turanii gara keenya. Nama dhiiga ummata keenyaa meeqa zamana security chief ture san dhiiga liidaroota Oromoo ABO dhiiga nama meeqaa harka isarraa qaba. Sambira dabra Abiy before 2017 guyyaa tokko issue Oromoo irratti qooda fudhateen beeku. Guyyaa tokko dingatuma as bahe jechuu barbaadeeti. Haala inni sultaana irra itti bahe isin cuftunuu yaadattanii wareegama wasana qabne isa sultaana irra baasuu kan hin ta'in wareegama wasana hin qabne laal Abiy wanni godhe gideen fudhadhu gana amata 3 odoon inni sultaana irratti bahu hireen akkatiin duratti alliance lafa jala warra sirna dur sirna Minilik sirna Haile Sillaasee san deebisuu barbaadanii wajju wal qunnamee yogguu bahu beekaalii isaanumaatu deetuuf over jechuu kabarri waan maqaa Oromootiin waan kana haasa'an malee isa dura qeeroo mangaa ka jee qeeroo bilasan ka wareegamte san cufaahu jarri kun yoon akka nabii gan jee dura mangaa jee isaan balleessuuf taargot godhee kaan hidhee kaan ajjeese kun lubbuu isaanii baasanii daggalaggalanii waboo har'aantana ummata keenyaa wareegamaa jirtu ijoollee qeeroo san daggalaggalte jechuu barbaadeeti. Sambira dabra really genocidal war amata 4 fi walakkaa ol kan ummata keenya irratti gaggeesse laal command postiin dura November 2018 dhaabbatee bar Wallagga keessaa fi Gujii keessatti har'a command postiin Oromiyaa keessa bakka hedduu zoonii meeqa keessa command postiin kan jirtu. Sambira dabri mootummaa clean
squad Oromiyaa keessatti jirtu qofa keessatti dhaabe. Abiyyi dura killing squad zamana darbiini tura Haile Sillaasees jiraachuu danda'a. Bara ummata tokko target godhanii nama Oromoo damma isaa nama Oromoo kaasuu danda'a mobilaayiz godhuu danda'a. Warri ajjeesu Abiyyi kana dura eegalee isa jalatti jechuu barbaadeefi amata afurii fi walakkaa dabre kana keessatti Rabbi qofa ka beeku nama Oromoo ka dhume ijoolleen dubartiin dhiirti nama hedduu ka dhume Oromiyaa special zone Walloo keessattis akkasuma ummata bal'aa wasana hin qabneetu buqqa'e. Garuma jiruun isin akkuma sammuu qabattan jechuu barbaadeeti. Akka tilmaamamutti Wallagga qofa keessatti namni tokko biyya sanitti displays ta'e jechuun bara basically destroyed ta'e jechuudha. Qabeenyi isaa bade manni isaa ni gubata. Baqatanii daggala jiran faca'anii gargaarsi waa takka illee hin jiru du'umaatu irratti faradame jechuu barbaadeeti. Karaa Gujii kanatti nama 200,000 oli ka buqqa'ee jiru. Karaa Wallaggaatti mana 80,000 gubate jedhaniiti tilmaama. Sanii ol ta'uu danda'a jara nama qaqqabadha. Gujii keessatti mana 35,000 gubate jedhanii basically ummata keenya gubanii hiyyoomsanii balleessanii akka if jibbee jiraatu godhuuf harka kennee akka jiraatu godhuuf kana godhan jechuu barbaadeeti. Shawaa keessatti nama 100,000 oli ka buqqa'ee jiru mana 30,000 sanii olis ta'uu danda'a kan gubate. Akka reportiin IDP report akka agarsiisutti November 2022 Oromiyaa keessatti very much underestimate nama miliyoona tokkoo fi 51,850 buqqa'ee jira. Irra guddaan isaanii gargaarsa illee harkatanii jira. Irra guddaan isaanii gargaarsa illee harkatanii jira. Akka isin cuftunuu dhageessanitti miliyoona 4 loon gaalli re'een qabeenyi uummanni Oromoo ka Booranaa qabu du'eeti jira. Nama meeqaa du'ee Rabbi qofaaf beeka. Yoo gargaarsi dhaqqabuu baate yeroo gabaabaa keessatti namni miliyoonatti tilmaamamu Booranaa keessatti ni du'a jedhaniitu jirani. Badii wasana hin qabne zamanuma Abiyyi waan zamana Minilik illee hin tahin nama manaa wajji gubuun nama bishaan danfisanii gubanii ajjeesuun zamana Abiyyi taate jechuu barbaadeeti. Lolli guddaan biyya keessa deemu lola dachiiti san yeroo qabaatee dubbachuu hin danda'u. Faayinaansi ka godhu faannoo jettamu mootummaa biyya maraa cufaahu mootummaa Abiyyiiti. Faayinaansi gootu zamana Abiyyi ilmi namaa odoo lubbuun jiruu kan coraarraa baasan zamana kana malee takkaa ta'ee hin beeku. Waan haaraa ummata keenya qalbii jabsanii rifachiisanii wanta godhu ka dhumu ummata keenya ka nuutu dhume jee iyyu faannoo Amaara miidiyaan isaanii ka mootummaatis kanuma qofa galgalaa ganama lallaban jechuu barbaadeeti. Mootummaan Oromiyaatis biyya Oromiyaata jirtu mootummaan Oromoon akka laaltee jettu mootummaan qabdu isaanis mootummaan biyya Amaaraa ka federaalaatis ummata keenya balleessuuf lafaa ka'aniiti jiranii. Wanni isaan barbaadan Oromiyaa diigu. Takka isaan qammatti dubbatamee ummata Oromoo ka Walloo keessa jiru balleessa jiranii kana sammuu qabachuu nu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Akka laalcha kiyyatti uummanni ka ummata Oromoo addunyaarra ni jiran fakkaatu. Ummata gaarii qabeenya qabaa nama haammata. Ammoo the single largest national group biyya san keessatti Afrikaa keessatti illee ummata bal'aa they are targeted for destruction kana beekuun dirqamaa. Uummanni keenya mootummaan qaban akka laalcha kiyyatti kun laalcha kiyyaan wanta ja'a risoorsii
balla qabanii ammoo risoorsii kana nama biraatu isaanirraa benefit qabu. Uummanni ifin kabanye namummaa isaan kabanye uummanni aadaa isaa afaan isaa identitii isaan kabanye yoo bayyuu xiqqaata ifin xiqqeessinu kabajuun dirqama jechuu fakkii takka isin yeroon hin jirtu sanumaan isaa uummanni kan uummatatti yaadee akti godhee wal jala yaane waliin dhageenye galgalaa ganama xiqqoo fi guddoorratti namni wal nyaateetuma waa takka illee godhuun hin dandamtu kana keessaa bahuun barbaachisu jechuu barbaadeeti ufarraahuu aan hedduu akka namatti hedduu na aarsitu na rifachiiftu yogguu uummanni keenya eeriyaa tokkotti dhuman uummanni keenya ka eeriyaa biraa jiru callisee taa'uun tana diinni akka uummata keenya tuuffatu ka godhee bara yaadachuu 2017 uummanni keenya alatti yogguu lafaa ka'u gaafa san abdii ajaa'ibaa personaalii horee jira amma yogguu namni gujii keessatti baalee taatu arsii taatu bakka meeqatti namni keenya dhumu namni eeriyaa biraa callisuun it's terribly wrong jechuu barbaadeeti maaltu godhamuu qaba akka laatti kiyyatti waa lama ka godhamuu qaba ta duraati uummanni keenya oromiyaan akkan diigamne karaa dandahuun qabsoo guddaa godhu maaliif hin tane jaa identitiin uummata keenya addunyaa irratti afrika irratti karaa saniin calaqqifti kanaa jecha oromiyaan yoo diigamte kilastaratti uummata keenya addaan facaasuu barbaadanii namni keenya karaa dandahuun qabsoo godhee oromiyaan akka hin diigamne san qofa kan hin ta'in oromoo interest warri silxaanarra jiru dhiigaan oromoo ta'uu danda'a dantaa oromoon kabachaan warri uummata keenya fitu kanaa jecha uummanni keenya mootummaa dantaa isaanii eegu qabaachuu danda'an risoorsii isaanii uummanni keenya oromiyaa keessatti biyya namaa ta'ee kan ta'e abbaa qabeenyaa abbaa risoorsii san kontirool godhuu danda'an guddaan tokko laal uummanni oromoo akkama deeman kanatti yeroo gabaabaa keessatti barnoota argachuu afaan oromootu afaan seeraa ta'uu hin danda'u ibn oromiyaa keessatti kanaa jecha ijoolleen oromoo qubeen afaan keenyaan baruun dirqama isaaniiti aadaa keenya guddisuu namummaa keenya guddisuu saniin lamaddiiti guddoon takka namni as keessa jirtan haala jirtaniif waboo maddii dhaabbachuun sun laalcha kiyya karaan biraa tokko illee hin jiru akka laalcha kiyyatti waboon wanni wareegamanii uummanni keenya akka uummatatti kabajamee akka jiraatu waan biraatiin namni keenya ka biyya keessa jiru ka ala jiru dhugumatti moral obligation national duty qabna waboo madbachuuf jechuu badeeti waboo maddii dhaabbachuun waboo gargaaruun investimentii heegaree uummata keenyaati akka laalcha kiyya tuffinuu karaa kamiini waboon akka jabaatu san qofa kan hin ta'in waan hanqammatti haasawamaa jiru dhaaba adda addaa ka ala jiru kana karaa kamiin jabaatanii wanyaachuurraa waa wajji hojjechuu akkamitti dandahanii bakka san gahuu nu barbaachisa. Laal addunyaa kana irratti taphoodhaati uummanni organaayizii ta'e hin taane waa takka illee godhuu hin danda'u ni diigama. Uummanni humna hin qabne abadan ni tuffatamaa ni diigamaa ni jedha. Uummanni keenya humna horuu humni basilii lamadii ta ikonomii ta barnoota kanaa jecha uummanni keenya karaa dandahuun humna horuu barbaachisaa galatooma.